Har'a viidiyoon mana Ruutaatti waraabame baay'een keenya ilaallee jirra. Ruutaan akkuma beekamu viidiyoo dafteen gadhiistu darbitee kan isheen gadhiistuun akka namoota warra kaanii miti. Egaa meeriin jechuudha. Meerii intalli isheen dubbaan kun jechuudha. Ruutaa fi Efreemii Daaniitu oksee jettee dubbattee jirti. Hermeellaadhaan jechuudha. Hermeellaan tokkoffaarratti hermeellaan namoonni baay'een jirti jedhanii dubbachaa jiru. Namoonni kaan immoo hin jirtu jedhu. Bichaa rabbitu beeka waan hundumaa isaa jechuudha. Garuummoo Ruutaan utuu oksitee jiraattee Ruutaan okseera jettee dubbachuu dandeessi. Maaliif amalli Ruutiyyee nama hundaaf beekamaadha. Yeroo baay'ee Ruutaan waan gootuuf dubbattee gooti malee oksaatti hin gootu jechuudha. Dubbattee fillafiitii dubbattee gooti. Sanaafi akka yaada kootti garuu Ruutaan dubbii kana keessa jirti jedhee yaadu. Efreemis immoo kana keessa jira jedhee yaadu. Maaliif abbaa obboleessa isaa haadha manaa isaadha Hermeellaanii jechuudha. Akkas godha jedhee yaadu. Garuu Abrahaam tokkoffaarratti nama dubbii oduu funaanee nama jibbu'a. Maaliif yoo jettani amma yeroo darbe viidiyoo mana isaatti gadhiifame Hermeellaan mana Ruutaa jirti jennaan oduu aga'ee deeme. Koomentii dubbisa. Koomentii isa namni barreessu dubbisee waan hojjetu achirraa ilaaleetu hojjetaa jechuudha. Kun immoo dogoggora. Namni tokko otoo waan go'iin duratti yaaduu qabaa jechuudha. Abrahaam immoo yeroo baay'eetti yaadu. Kanaaf kun dogoggora Abrahaamiidha. Ani garuu akka kootti Hermeellaan dhugaa rabbi kana Abrahaamimatti aarte Abrahaamirraa adda ba'uuf jetteetu yookiin akka amantii isheettis abala deemtee jirti ta'a. Beekaa afuura ishee uffattee fayyadamaa jirti ta'a. Tsalootii go'achaa jirti ta'a. Hin beekamu. Maaliif amma Abrish jechuudha. Ruutaa bira gaafa deemu akkas jira miti akka nama jaalala isheef qabu ta'a. Hermeellaa bira gaafa jiru akka kana Hermeellaatti ta'a. Saree mallamaa nyaattu waraabessi gidduutti nyaataa jedheen Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf oddoo lama jira laphee mucaa kanaa jechuudha. Sanaaf mucayyoon kun aartee baduu dandeessi jedhee yaada. Isin hordoftoota kiyyaa maal jettu? Maal jettu? Kana gidduutti Ruutiyyeen dhugaa rabbii anaan baay'ee na ajaa'ibsiisti. Maaliif miidiyaa kanarratti ishuma akkanii arrabsamu, ishuma akkanii gadi ol galabatamu jechuudha. Suurris ta'e maalis ta'e ishee qofaa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisti mucittiin dhugaa rabbii kana hordoftoota kiyyaa anaan baay'ee na ajaa'ibsiisti jechuudha Ruutiyyeeni. Waaqni egaa obsa isaaniifaa kennu. Meeriin egaa akka amma jettu kanatti Hermeellaadhaan kan dhokse isaan anaaniyyuu waliin oksnaa jedhanii naaf mari'achuuf turani. Ani garuu hin barbaaduun jedhee jette. Taadaa erga akkas jettee gaafa isaan dubbatan immoo agaan jira erga jettee silkiin harka isheerra jira. Maaliif marrajaa tokko yoo sagalee maaf hin waraabne yeroo isaan dubbatan. Innaa kanaaf meeriinis immoo aarii masheetti bahuuf jetteetu malee dubbii maageessayyuu hin qabdu jedhee yaada. Dhugaa rabbii kana dubbii maageessayyuu hin qabdu garuu jira miti Ruutaa aarsuuf jetti ta'a. Ruutaan kana dura mana ishee keessaatii nam tokko hin barbaadu jettee eejaa ofirraa hunda isaanii baasteef kanatti aarteetu natti fakkaataa jechuudha meeriin. Malee Ruutaan Hermeellaadhaan hin dhoksine. Sijjamarrammoo maal gochii oksitiin oksitu. Utuu oksitee immoo akka kanaas baatee hin daffarteen dubbattu. Kanaaf Ruutiyyee yenee qonjo bareedduu gocha baadhuati.